Toreto toba auso nasiro dole faka hawasilalenji sodika arkalachu dinan harmamuran harka kanu dinan harka muran sanyi balle sudah isa gara bintu dana damsun gochi apa nama hindu banes edukan odu harrak inde fannesan ittima odu wajin kan sefana toro ansrai sabatim odu kenya jalqabatin median EBS ayana copa sababe facon gara oromia imale saganta jolle irratti hojjete youtube irraa haqunsa ummata biratti mufi umem median EBS gara shawa kibbali xaana wancitti malun saganta jolle irratti hojjeten ejollen sirba cala dagga faalama ati enyu jedhu fi maltaana jedhu akkasuma mana tokko keessatti daa'imni xiqqaan tokko sirba yeesan geetan kan sadi obsam kan hawaasa biratti bulloon beekame bulloon garmaamu tola jechuun sirbe waraabe turem sagantaan kun erga qilleensa irra olee booda dhaabbatichi youtube irraa haqordo dhaabbati tarkaanfii dhaabbaticha namoonni hedduun qeeqanii jiru dabalata qabna sirriitti sirbu logo bawo tolade ati abalafa maa gurgurta qabiyyee simmaltafa biyya keessatti qophiilee bashannansiisoo qopheessuun kan beekamu miidiyaan EBS ayyaana cuuphaa sababeeffachuun qophii ijoollee hojjechuuf Oromiyaa Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Wanciitti imale gaazexeessituun dhaabbatichaa kan sagantaa kana hojjettee fi waahilloonnis osoo imalarra jiranii ijoollee afur kan maqaan isaanii leellisaa Obsaa Rabbirraa fi Qananiisaa jedhaman argachuun dubbiste ijoollee Oromoo dhaloota qubeetiin kutaa afur baratum gaazexeessituun dhaabbatichaa Ardaa Magariisa Fardeenii fi harreen dheedan keessa ijoollee kana wajjin teette yeroo haasaa taasiftu mul'isaan viidiyoon EBS gadhiisee booda irra haqe gaazexeessituun tun sagantaa ijoollee kana irratti gaafilee garaagaraa gaafachuun akkasuma sirba sirbisiifte sirboonni ijoolleen tun sirbiti ammoo sirba warraaqsaa diddaa lafa qotee bulaa Oromoo gurguramuu fi waadaan uummata Oromootiif seename ganamuu kan mul'isu sirboota caalaa daggafam ati eenyu jedhuu fi maltaana jedhuudha isin keessaa eenyutu sirbanaa sirban gaafii gaazexeessituu wayita ta'u leellisaan sirba caalaa daggafaa mata dureen maltaana jedhuun waa'ee lafa qotee bulaa Oromoo saamamuu yeedaloo fi walaloo wajjin sirbeefi ati yaa abbaa lafaa maaf gurguratta qabiyyee si maaltu hafaa dhaaboliin Oromoo karaa nagaan falmanii hidhatti guuramanii maaltaanaa akka taanu hin dhabnu nuti maaltaanaa akka taanu hin dhabnu jedhee sirbeem ati yaa abbaa lafaa maaf gurgurta qabiyyee simmaltafa waayee kaayyoo dabsee karaa laga falmee hidhatti guuramanii maltaanu akka taanu hin dhabnu nuti maltaana akka taanu taana maltaana akka taanu taana ulubiinu karaa laga falmanii hidhatti guuramanii maltaanu akka taanu taana nuti maltaana akka taanu taana walleen artisti caalaa daggafaa lafa qotee bulaa Oromoo irraa mallaqa xiqqoon abbootiin qabeenyaa bitan kan mormuu fi hidhaa bulchiinsi Abiyyi Ahmad dhaabota Oromoo karaa nagaatiin qabsaan hidhe kan saaxiluudha itti aansuun sirba gaazexeessituun gaafattee mucaan irra xiqqaan Rabbirraa jedhamu sirbuma caalaa daggafaa ati eenyu jedhu irra buuse maal jettiree gaafa achi keessuu akkamumaan dagattiree waadaa galtee osoo ganda irra deemtuun biyyi sirraa garagalee maal jettiree gaafa nu wal geenyu akkanumaan dagatteere dachaane kaa yeroon ga'ee hin teenyu saba qoqqooddaa ati eenyu nusi wallaallee ati eenyu shakkine shakkii ati eenyu jechuun sirbe maal jettere gaafuma achi keessu akka gumaan dagaltillee waadaa galtee osoo gandarra deemtu biyyi sirraa garagalee maal jettere gaafa nu wal geenyu akka gumaan dagaltillee dachaane kaa yeroon ga'ee hin teenyu saba qoqqooddaa ati eenyu nusi wallaallee ati eenyu shakkine shakki ati eenyu shakkine shakki asii gugguufta ati eenyu shakkine shakki ati eenyu shakkine shakki nusi wallaal ati eenyu shakkine shakki artisti caalaa daggafaa ce'umsa Itoophiyaa bara 2018 keessa dhufe irratti waadaa uummata Oromootii bulchiinsi Abiyyi Ahmad seeneem booda irra ganee fi eenyu akka inni ta'e daa'imman kun sirba gaazexeessituun EBS gaafatteef sirba cunqursaa fi dhiibbaa Oromoo irratti raawwatamu ibsu sirbite dhaloonni kun sirboota gurguramuu lafa Oromoo mormanii fi Oromoon sirnichaan ganamuu akeekan sirbeem itti fufuun gaazexeessituun EBS mana haadha Oromoo tokkottiin buna danfisaa haadha Oromootiin sirba yeroo ayyaanaa dur sirbitannaa sirbaame jechuun yoo gaafatum haati Oromoo ana irra ijoolleen sirritti sirbuum yoo jedhan mucaan daa'imni miila haadha Oromootti irkatee taa'um afaan cabaqaa bulloon garmaamuu tolaa jechuun sirba artisti Yoosan Geetahun hidhamuu geggeessitoota siyaasaa Oromootiin wal qabsiisee sirbeem harmee isaa yaadachiisuuf yaaleem sirriitti sirbu logo bawo tolade bullo kan su yaale ነው ያስታወሱት ዘፈኑን
Namoonni hedduun erga viidiyoon kun marsaa hawaasummaa irratti mul'ateen boodaan dhaloonni Oromoo dhaloota gabrummaa farka kennuu mitiin gabrummaa hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifnaam jechuun dhaadannoo jeneraal Waaqoo guutuu fayyadamuun ijoollee kana ajaa'ibsiifataatii jiru. Sagantaan kun karaa toora yuutuubii EBS'n kan gadhiifame yoo ta'u guyyaa kaleessaa Majjii 24 bara 2022 erga fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa ijoollee kana dinqisiifachuu jalqabanii booda viidiyoon kun guutumatti yuutuubii dhaabbaticharraa haqame. Viidiyoon kun haqamuun qeeqa jabaa dhaabbaticha irratti kaaseeti jira. Namoonni baay'een viidiyichi kan haqameef ijoolleen sirba cunqursaa fi daba Oromoo irratti hojjetamu kan qeeq waan sirbaniif jedhu. Kanneen biroo ammoo jibba Oromummaa irraa qabaniif kaasan jechuun mofii qaban ibsaatii jiru. Sagantaan kun erga qilleensarra oolee booda yuutuubii dhaabbaticharraa haqamuu hordofee hedduun tarkaanfii dhaabbatichi fudhate qeeqaniitii jiru. Wallagga Bahaa aanaa Limuutti humnoonni bilisiginnaa hidhamtoota torba waajjira poolisii aanichaa keessaa baasanii ajjeesuun naannawaa laga Cangaaree jedhamutti gatuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Gama biraatiin godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat Nuura Heeraa keessatti duulli hidhaa maanguddoota gidduu galeeffatee adeemsifamaatii jira. Gabaasa bakkeewwan lamaanii kan qindeesse Muhammad Faantaalleeti. Godina Wallagga Bahaa aanaa Limuutti gaafa Majjii 22 bara 2022 humnoonni bilisiginnaa namoota torba kanneen waajjira poolisii aanichaa keessatti hidhamanii turan harka maneedharraa baasanii rashanuu naannawaa laga Cangaree jedhamutti gatuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Namoota ajjeefamanii reeffi isaanii lagatti gatame keessaa reeffi argamee kaafame kan barataa Jammaraa Biraanuu Qannooti. Jammaraan qormaata seensa yuunivarsiitii qoramee deebii isaa eeggachaa osoo jiru akka ajjeefame jiraattonni himanii jiru. Sirna awwaalcha isaa gaafa Majjii 23 bara 2022 aanaa Limuu iddoo dhaloota isaatti raawwatamee jira. Jammaraa dabalatee namoonni torban kunneen maqaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabdu jedhamanii shakkamanii fi kan hidhamanii. Tibbuma darbe kan Wallagga Bahaa aanaa Amuruu fi aanaa Waamaa Hagaloo ganda Gossaanii Baabbootti ajjeechaa suukanneessaan waraana bilisiginnaatiin raawwatamuun ni yaadatama. Gama biraatiin duulli hidhaa manguddoo giddu galeeffate aanaa Boosat Nuuraa Heeraatti cimeem. Murlee bilisiginnaa humnaan biyya onkuraa jiru manguddoota dhageettii qaban irratti xiyyeeffachuun adamsee hidhaa jiraachuu jiraattonni himan. Akka dargaggoonni waraana bilisummaa Oromoo deeggaran manguddoo biyyaatu gochaa jira jechuun godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat ganda Nuuraa Heeraatti manguddoota hidhaman keessaa muraasni Haji Abdul Jawaar Tuuchoo Gidirsaa, Sheek Muhammad Amaan Daadhii, Sheek Musaa Haji, Ahmad Haji Gadam, Hamdoona Geessoo fi manguddoonni maqaan isaanii hin dhaqqabin kanneen biroo humnoota bilisiginnaatiin hidhamanii jiru. Jiraattonni Nuuraa Heerarraa yaada Oromiyaa miidiyaa neetworkiif kennan manguddoota humni isaanii dadhabeen badii tokko malee mana hidhaatti dararuun kallattii kamiinuu fudhatama waan hin qabneef murni bilisiginnaa bu'aa siyaasatiif jecha namoota nagaa hiraarsaa jiru manguddoota hidhuun bu'aa siyaasaa argamsiisu waan hin qabneef hatattamaan hiikaa jechuun gaafatanii jiru. Odeessa aanaa Boosat irraa nu dhaqqabe birootiin maqaa shanii wajjin hidhata qabda jedhuun namoonni 200 ol aanaa Boosat magaalaa Oolanchitiitti hidhamanii dararamaa jiraachuu OMN mirkaneeffatee jira. Oduma walqabateen godina Arsii aanaa Sudee keessatti qeerroowwan gaafa Majjii 17 bara 2022 magaalaa Darrabbaarraa maqaa siyaasaatiin hidhamanii mana hidhaa magaalaa Kullaa jiran poolisoota sirnichaatiin mana hidhaatii baafamanii reebamaa akka jiran maddeen OMN itti himan. Qeerroowwan kunneen reebicha poolisaatiin garmalee miidhamuun haalli fayyaa isaanii baay'ee yaaddessaa ta'uu maddeen ibsanii jiru. Dargaggoonni kunneen erga hidhamanii ji'a 2 fi guyyoota 15 guutanii jiru. Garuu maatis ta'ee qaamni kamuu akka isaan hin dubbifne poolisoonni kan ugguran yoo ta'u hanga yoonaatti mana murtiitti osoo hin dhiheessin mana hidhaa keessatti hiraarsaa jiraachuudha. OMN jiraattota irraa kan odeeffate. Hidhaa fi ukkaamsan bifa haarayaan guutuu Oromiyaatti jabaatee jiraachuu odeeffannoowwan Oromiyaa miidiyaa neetworkii dhaqqabaa jiran hedduun ni mul'isu. Oduma walqabateen kaaba Oromiyaa Walloo keessatti sababa rakkoo nageenyaa baanee galuu hanqannee jedhu jiraattonni waraanni mootummaa bilisiginnaa namoota mana hidhaa keessaa baasee ajjeesuu itti fufee jiraachuu kan himan jiraattonni keessumaa torbee lama as godinichatti haalli jiru rakkisaa ta'ee jira jedhu. Kana malees maqaa baa'oo deeggartan jedhuun reebichaa fi hidhaan garmalee jabaatu kan himan maddeen hawaasni tajaajila neetworkii bilbila harkaa fi intarneetaa daangeffamee jiraachuus ibsaniiti jiru. Sababa kanaan odeeffannoon addaanaa jiru qixa barbaadamuun gabaafamaa hin jiru jedhu maddeen keenya Walloorraa bilbilaan OMN dubbise. Torbee kana ammoo duulli eenyummaa sabummaa irratti xiyyeeffate jabaateera. Dargaggoonni umriin isaanii ganna 18 ol ta'an sababii ukkaamsanii butuun hammaateef sochii hawaas dinagdee taasisaa akka hin jirree fi jireenya idilee keenya tasgabbiin akka hin geggeessine danqamneerra jechuun komatu. Gabaasni kan Faayisaa Eliyaasiim.
Oduu biraatiin dubbii himaa waraanaa bilisummaa Oromoo idil addunyaa odaa tarbii gabaasni OBN itti aanaa ajajaa waboo zoonii giddugaleessa harka kennati jechuun gabaasee soba jedhe. OBN wiixata kaleessa gabaasa qabatee baheen itti aanaan ajajaa zoonii giddugaleessa Dinqaa Tamasgeen harka kennate jechuun dargaggeessa mataa guduruu tokko viidiyoon kan argisiise yoo ta'u dargaggeessichis itti aanaa ajajaa Abaawo Shanee zoonii giddugaleessaati jechuun gabaase. Gabaasa kana keessatti abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaatti badarbee magaalaa Ambootti miseensota waraanaa bilisummaa Oromoo bosona Shawaa lixaa keessa socho'an qabsoo karaa nagaa akka adeemsisaniif yaamicha taasisuu hordofee itti aanaan ajajaa waboo zoonii giddugaleessa Dinqaa Tamasgeen kan maqaa qabsoo Jaalgurree jedhamuun beekamu harka kennate jechuun gabaase. Gabaasa kana ilaalchisuun deebii karaa fuula Tiwiitara isaatiin kan kenne dubbii himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo odaa tarbii gabaasni OBN itti aanaan ajajaa waboo zoonii giddugaleessa harka kennate jechuun gabaasee soba jedhe. Itti fufuun kan jedhe odaa tarbii akkuma abdii kutannaan sirna kanaa dabalaa deemuun diraamaawwan akkanaa laaluu itti fufna jechuun fuula Tiwiitara isaa irratti barreesseeti jira. Dulli Tiwiitara marii biyyoolessaa dura haaldureewwan guutamuu qaban gaafatu roobii boruu adeemsifamuuf qophaa'e. Dulli Tiwiitara marii biyyoolessaa dura haaldureewwan guutamuu qaban gaafatu amajjii 26 bara 2022 roobii boruu akka lakkoofsa Itoophiyaatti waaree booda sa'aatii 8 irraa jalqabuun ni adeemsifama. Dulli Tiwiitara qophaa'aa jiru kun osoo mariin biyyoolessaa hin jalqabamin dura haaldureewwan guutamuu qaban kan gaafatu yoo ta'u marichi qaamota siyaasaa Oromoo hunda akka hirmaachisu osoo marichi hin jalqabamin dura waraanni Eertiraa fi Amaaraa Oromiyaa keessa akka bahu kan gaafatudha. Dulli kun komishinii marii biyyoolessaa qaama walaba hin taane akka balaaleffatus eerameeti jira. Dullichi kan adeemsifamu akka lakkoofsa Itoophiyaatti waaree booda sa'aatii 8 irraa yoo ta'u uummanni bal'aan akka itti hirmaatu qindeessitoonni dullichaa dhaamaniiti jiru. Yeroo garaagaraatti dulli Tiwiitaraa rakkoolee uummata irraa gahan dhaabuu gaafatu adeemsifamaa kan ture yoo ta'u guyyaa boruu haaldureewwan marii biyyoolessaa dura guutamuu qaban kan gaafatu dulli Tiwiitaraa bal'inaan akka adeemsifamuu eeggamaati jira. Mariin biyyoolessaa humnoota siyaasaa murteessoo ta'an hin hirmaachisne rakkoo dabalataa uumuu danda'a jedhame. Marii siyaasaa Itoophiyaa keessatti karoorfamaa jiru qooda humnoota siyaasaa murteessoo ta'anii kan calanqisiisu ta'uu qaba jechuun gaazexaan beekamaan Foreign Policy gabaaseeti jira. Dhimma marii biyyoolessaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti karoorfamaa jiru ilaalchisuun xiinxala bal'aa kan barreesse gaazexaan kun marii kana keessatti humnoonni siyaasaa murteessoo ta'anii fi uummata Oromoo fi Tigraay bakka bu'an hirmaachisuun egeree biyyattiif hedduu murteessaadha jedheera. Guutuu gabaasichaa itti aanee dhiyaata. Mariin siyaasaa Itoophiyaa keessatti karoorfamaa jiru qooda humnoota siyaasaa murteessoo ta'an kan calanqisiisu ta'uu qaba jechuun gaazexaan beekamaan Foreign Policy gabaaseeti jira. Dhimma marii biyyoolessaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti karoorfamaa jiru ilaalchisuun xiinxala bal'aan Dr. Awwalalootiin barreeffame kun marii kana keessatti humnoonni siyaasaa murteessoo ta'anii fi uummata Oromoof Tigraay bakka bu'an hirmaachisuun egeree biyyaatiif hedduu murteessaadha jedheeti jira. Kun ta'uun hafee humnoonni siyaasaa murteessoo ta'an kunniin cinatti kan dhiibaman taanaan furmaata nagaa waaraa osoo hin taane ka'umsa gaagama siyaasaa kan biroo ta'uu danda'a jechuun akeekkachiisee jira. Xiinxalli bal'aan Foreign Policy kun marii biyyoolessaa paartii biltsiginnaatiin hoogganamu rakkoo dabalataa uumuu yoo ta'e malee nagaa waaraa Itoophiyaaf argamsiisuu hin danda'u kan jedhu xiinxalli Foreign Policy adeemsi yeroo ammaa karaa biltsiginnaatiin godhamaa jiru amanamummaa fi fudhatama kan hin qabneedhas jedheeti jira. Keessattuu mariin kun humnoota siyaasaa murteessoo ta'an deeggarsa uummata bal'aa qaban kanneen akka waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraay hirmaachisuuf tarkaanfiilee dandeessan ammumarraa fudhatamuun dirqama akka ta'es barreesseeti jira. Tarkaanfiin kunis labsii shororkeessummaa jaarmiyaaleen kun ittiin farrajaman atantamaan kaasuu fi waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin eegalamuu akka qabu akeekee jira. Xiinxalli bal'aan Foreign Policy haala siyaasaa Itoophiyaa yeroo ammaa ilaalchisee barreesse kun itti fufuudhaanis mariin siyaasaa kun loogii tokko malee qooda fudhattoota hunda kan hirmaachise bilisummaa fi walabummaa qaama marii kana geggeessuu qaamolee hundaan kan fudhatamuu fi amanamu ta'uu akka qabus jala sarareetii jira. Dabalataanis ajandaawwan marii kana irratti dhiyaatan adeemsaa fi bu'aa marii biyyoolessaa kana akkasumas akkaataa raawwii ajandaawwan bu'aa marichaa keessaa bahan irratti karaa iftoomina qabuun qooda fudhattoota marichaa hundaanuu waliigalteen gahamuu qaba jedheeti jira. Dhumarratti yaalii karaa paartii biltsiginnaa komishinii marii biyyoolessaa dhaabuun adeemsaa fi bu'aa marichaa dhuunfatuuf taasifamaa jiru yaaliiwwan armaan dura taasifamanii fi fashalan irraa adda akka hin taane bu'aa adda argamsiisuu akka hin dandeenye ibsee jira. Xiinxala kanaan muuxannoo kanaan dura yaadachiisuudhaanis boordiin filannoo biyyaalessaaf komishiniin mirga namooma Itoophiyaa loogii fi maxxantummaa paartii biyya bulchootiin komatamaa jiru jechuun komishinii maxxanneen harka biltsiginnaatiin bocamaa jiru rakkoo walxaxaa biyyattiin keessa seente hiikuu akka hin dandeenye hubachiisuun xiinxala isaa goola beetii jira. Oduu waraanaa kaabaatiin humnoonni Tigraay magaalota naannoo Affaar lama to'achuun dhagahame.
lolli humnoota Tigraay fi waraana Biltsiginnaa gidduutti naannoo daangaa Tigraay fi Affaar keessatti deemaa jiru jabaatee itti fufuun humnoonni Tigraay magaalota Affaar lamam Abi Alaa fi Mageellee jedhaman to'achuu isaanii mootummaan naannoo Affaar beeksiseetii jira. Guutuu oduu kana Na'imaa Umartu isinitti hima. humnoonni Tigraay magaalota naannoo Affaar lama to'achuun dhaga'ame. Lolli humnoota Tigraay fi waraana Biltsiginnaa gidduutti naannoo daangaa Tigraay fi Affaar keessatti deemaa jiru jabaatee itti fufuun humnoonni Tigraay magaalota Affaar lama Abaalaa fi Mageellee jedhaman to'achuu isaanii mootummaan naannoo Affaar beeksisee jira. Dhaabbata mirga namoomaa Affaariif gaafatamaa kan tahan Obbo Gahan Ahimad ibsa raadiyoo Jarmanii kutaa afaan Amaaraaf kennaniin akka jaanitti waraanni Tigraay lakkoofsaan guddaa ta'e haleellaa haaraa taasisaa jiruun aanota Affaar weeraraa jiru jechuun himatanii jiru. Erga humnoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa bahanii asitti haleellaa jabaa Affaar keessatti taasifamaa jiru kun kan jalqabaatii ja'amaa jira. Torbee dabre humni addaa naannoo Affaar daangaa cehee ergama Abiyyi Ahmad raawwachuuf carraaqaa waan jiruuf gocha kanarraa akka dhaabbatu jechuun komaandi poostiin loltummaa Tigraay ibsa baaseen akeekkachiisee ture. Naannoon Affaar gama isaatiin humnoonni Tigraay haleellaa taasisaa jiraachuu himatee lammiileen nagaa ajjeefamuu fi qe'ee isaanirraa buqqa'uu himataa tureeti jira. Sirni Biltsiginnaa federaalaa ibsa tibba kana baaseen ammoo TPLF daandii gargaarsa namoomaa Affaarii gara Maqaleetti geessu sababa waraanaatiin cufee jira jechuun himate. Mootummaa naannoo Tigraayiif dubbii himaa kan ta'an Obbo Geetaachoo Raddaa himannaa kanaaf deebii kennaniin humnoonni Affaar gargaarsa namoomaa karaa World Food Program irraa argame magaalaa Abaalaa keessatti ugguranii jiru jechuun naannoon Affaar gargaarsa namoomaa gufachiisaa jira jechuun barreessani. Oduu yeroo ammaa bahaa jiraniin ammoo waraanni karaa Affaar kun aanota birootti illee babal'atee akka jiru maddeen keenya waraanaa himanii jiru. Haaluma kanaan aanota naannoo Affaar kanneen akka Daalool, Barahallee fi Yaaloo jedhaman keessatti humnoota Tigraay fi waraana Biltsiginnaa gidduutti lolli guddaan adeemaa kan jiru yoo ta'u, mootummaan naannoo Affaar guyyaa har'aa labsii waraanaa hunduu gara adda waraanaatti haa duulu jedhu labsuu isaa beekuun danda'amee jira. Oduu maddeen alaa irraa arganneen pirezidaantiin Burkiina Faasoo Roch Kaabooreen humna waraana biyyattiitiin aangoo irraa fonqolfamuu miidiyaaleen gabaasan. Wiixata kaleessaa Amajjii 24 bara 2022 humni waraanaa Burkiina Faasoo pirezidaantii biyyattii aangoo irraa buusuun paarlaamaa bittinneessee daangaawwan cufuu isaa qondaalli waraanaa biyyattii TV biyyoolessaatiin beeksise. Qondaalonni waraanaa biyyattii Burkiina Faasoon bulchiinsa haaraa jala jirti jechuun ibsaniiti jiru. Dhaabbileen biyyoota lixaa fi Afrikaa immoo fonqolcha kana balaaleffataati jiru. Gabaasa bakkeewwan garaagaraa irraa qindeeffannee akka itti aanutti dhiyaata. Burkiina Faasoo Roch Kaabooreen humna waraana biyyattiitiin aangoo irraa fonqolfamuu miidiyaaleen gabaasaatii jiru. Wiixata kaleessaa Amajjii 23 bara 2022 humni waraana Burkiina Faasoo pirezidaantii biyyattii aangoo irraa buusuun paarlaamaa bittinneessee daangaawwan cufuu isaa qondaalli waraanaa biyyattii TV biyyoolessaatiin akeekkachiiseetii jira. Qondaalli waraana biyyattii Sidsooree Kaader Aodraagoo jedhamu ibsa kenneen humni waraanaa kan aangoo qabateef rakkoo nageenya biyyattii mudatee fi ejjennoo mootummaa laafaa dhufuu isaa hordofee biyya tasgabbeessuuf yoo jedhu Leetinaanti Koloneel Paawul Heenarii Damiibaa ammoo Burkiina Faasoon bulchiinsa haaraa jala jirti jechuun uummata biyyattii beeksiseetii jira. Qondaalonni kunniin bakka pirezidaantiin biyyattii jiru ibsuu baatanis pirezidaanticha dabalatee qondaalonni mootummaa bakka wabii nageenyaa qabu jiru jechuun ibsaniitii jiru. Paartiin mootummaa biyya bulchaa jiru kan People's Movement for Progress yookaan warraaqsa uummataa fuulduratti tarkaanfachuuf jedhamu pirezidaantii biyyattii Roch Kaabooree fi ministeeronni mootummaa yaalii ajjechaa irraa hafanii jiru jedhem. Fonqolchi mootummaa Burkiina Faasoo irratti raawwatame kun erga loltoonni buufata waraanaa magaalaa guddoo biyyattii jiru qubatanii booda. Dilbata darbee irraa jalqabee ammoo loltoonni diddaa agarsiisan hoogganaan waraanaa aangoo irraa kaafamuu fi garee milishoota islaamistootaa loluuf qabeenyi dabalataa akka kennamuuf gaafatu isaanii BBC'n gabaase. Fonqolcha raawwatame kana dhaabbileen biyyoota lixaa fi Afrikaa balaaleffataatii jiru. Gamtaan Awurooppaa humni waraanaa pirezidaantii biyyattii Roch Kaabooree gadhiisuu qaba jedhe. Komishiinarri dhimma alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Borrell Mr. Roch Kaabooreen to'annaa humna waraanaa jala jiruun haalli jiru sodaachisaadha jedhe. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaarees gama isaaniitiin fonqolcha humna waraanaatiin raawwatameen gadduu ibsanii Ameerikaan ammoo miseensonni waraanaa pirezidaantii Roch Kaabooree gadhiisuu qabu akkasumas seera biyyattii fi hooggansa uummataa kabajuu qabu jette. Komishiinarri gamtaa Afrikaa Muusaa Fakii gama isaaniitiin fonqolcha raawwatameen gadduu kan ibsan yommuu ta'u fonqolchi kun mootummaa karaa dimokiraatawaan filatame kan miidhuudha jedhaniitii jiru. Gamtaan mootummoota Afrikaa lixaa ECOWAS humni waraanaa
kanaa fonqolcha raawwateef nageenyummaa pirezidaantii biyyattiif gaafatamaa jechuun akeekkachiiseeti jira.